السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني عبدي شو. Egaa hundi keessanuu arraan tana qophii sagantaa ajaa'ibaa qabannee isiniif dhufne. Qophiin tunis sabrii itti aansa. Mata dureen keenya dhiiraa fi dhalaa eenyutu irra bultii jabeessaa jira? Egaa dhiiraa fi dhalaa eenyutu bultii irra jabeessaadha. Sagantaan keenya har'aa sanii dhiiraa fi dhalaa eenyutu bultii irra jabeessa. Egaa hundi keessanuu warri bifa komantiitti yaada keessan kennitan viidiyoo gara jalatti yaada keessan irra caalu barreessaa isiniin jenna harka caalaan dubbisna laallee jechuudha. Dhiiraatu irra caalaa fi dhalaa irra caalaa ni dubbisna jechuun ni laallaa jechuudha. Maaliif murtiin hawaasa bira jirti hawaasni ni haa murteessu. Duraan dursee garuu ati akka keetti sabrii dhiiraa fi dhalaa kamtu bultii irra jabeessite yaadda? Sila akka dhalaan tunuun beekaa? Miti dhalaan jiru garuu dhiiraa fi dhalaan bultii ni jabeessanii kan irra jabeessu garuu dhalaadha. Isa maaliif ni beektaa? Dhalaanii gizeetu takka bakka waa'ee bultiitti si yaaddu isuma. Bakka ilmaanis. Waa'ee bultiitti si yaaddu isuma. Isuma bakka dhiirri wanni inni godhu yoo jiraate bultii keessatti waan bultiif barbaachisu waan jireenyaaf barbaachisu takka ni godha. Garuu bultii keessatti garuu waan jireenyaaf barbaachisu ni dalaga bakka ala dalaga. Waan ittiin jiraatan. Waan ittiin jiraatan takka ni qopheessa. Waan ittiin jiraatan takka qopheessuun garuu bultii ni wanni ijaajee yaadu. Bultii jechuun jaalalaa fi wal dhageettii jira minama. Waan mana keessa bakka rakkoo dhuftus ni jira dhalaadhaa itti yaaddu. Gizee maallaqa inni dalagee dhufu sanis sina siraataan ni jira fayyadamtee akka baqqaalee jira gizee akka malikaa rakkoo. Formaata kan tekanitu. Formaata kan tekanitu isiidhaa jechuudha. Waan hundarratti mana keessatti. Waan hundarratti waan mana keessa jiru. Saniifuu dhalaa dubartii caalaa yookaan dhalaa caalaa jechuudha. Dubartiitu yaa bultiin jabeessite dubartiin itti takka. Dubartiin takka heerumte jechuun bakka bultii san qabatte. Gaafa takkas gaafadhu. Siif ijaarsan ga'e yoo heerumte fakkeenya fuula duraa. Naatti irra jabeessitee yaadda. Akkamitti? Anamma yanni kiyya dilaa beete. Dila keessa tokko. Mitika. Anamma akka dhalaa teenya gaarii haadha ta'ee mana taa'ee ilmaan ni jira. Akka saalafinatti san qofaa miti kan hin fudhadhu. Na akka dhalaa teenyatti isaan bakka akka haadha manaa ni jira. Haati manaa bakka waamu mana keessaa qofaa isiitu wanni jira. Ilmoo guddisuu qofa. Ani garuu yanni kiyya guddaadha. Ani isaa wal qixaan dalaguu yaada qaba. Yoon isa caala dalagee walii isaa gad dalagu jechuun yaada. Alasni dalaga waan mana keessaa garuu amma wanni keenya keessatti aadaa teenya keessattis taatee guddisee akka musliimattis ni jira. Haati akka shari'aattis ni jira dhalaan ilmaan guddisti abbaan immoo waan alaatti wanni jira. Ati immoo waan alaa sanillee abbaa gargaaruu feeta. Waan alaa sanis ni dalaga innis waan alaa ni dalaga wanni manaa immoo nu lamaaniifuu. Cina hafaaf jira. Akkana dana rabbi sin yaahannu. Miti haa anamma waan manatti kopha kiyyeen fudhate. Nama akkana yaadu akkana agarree hin jira addunyaa tanarra. Dhalaan irra guddaan wanni si yaaddu heerumteetuma taa'u bakka jaarsisi waa hunda itti fidee manatti gartee uuma jaarsi tajaajila jaarsaa saniin taa'udha. Nam tokkoon amma namni tokko jiraatu qofaaniti kisee wal fudhata akka bultii sanirraa ni jiraam jijjiirama arguu barbaada diinagdee uumee bakka jijjiiruu barbaada mana bitatu waan hunda kana miti ni beeka waan hunda kana godhuudhaaf kunis waa'ee bultiiti beekee bultii jabeessuu jechuudha. Na isa tokkicha irra yoo taate inni beekamee qaba amma ala tokkicha inni dalagu sanii mana yaadee ilmaan jira waan qabni jiraami jijjiiramni dafee dhufu jechuudha. Yoo lamaan jabaatanii dalagan immoo jijjiiramni dhufa. Suni garuu poointii keenya miti. Poointii keenya eenyutu irra jabeessaadha bultii. Dhalaatu irra jabeessaa. Dhalaan mana teessis ala daleettis ni jabeessiti. Waan inni dalagu kana ka dalagee fidu kuni akka isii sanitti wanni ittiin godhu. Isin baritti yaaddi bakka ni jiraami. Bakka waan hunda isiitu wanni ja'a. Ndao mangas takka. An dubbadhu. Nama nagaree takka jira. Ka isiin hin daleeni kan inni dalagu wanuma akka marsuufaa kana kannee fi marsuufaa kana ol keessee gizee inni xiqqinni jiraan kasaaraa waan adda addaa kun isa qunname. Bakka isaan kufan jaan kanatti isiin tan daleeniituuni mallaqa baastee saaphees gooti.
أبا منايسي أبا منايسي هاي جارتي نا هاي هم بلتي جابيسو ميتي أما وني تيجي تقولي نما توكو سينا نما توكوتي سينا وصون تاني إيجا وانا دبرتين تكبو وانا لان تكبوتي جارسيتي مشروف إني خنو في الرأول خيسة سجمر مالي في شارع خسر توكنا جا دي رجا بابودا دبرتي جبدو تجراجا مالي في دبرتي Indul damne beta dalam jechuun beekumti isaanii jijjiirudha. Haa ta'u garuu mee warri gartee viidiyoo kana daawwatan hakijiba hin qabne bultii dhiiramoo dhalaa jabeessa tana gartee jalarra naa barreessan sin jaa garuu moo dhiiraa jabeessa. Akkamitti naan jette dhiirti akkaataatti jabeessitu qabdi. Takkaffaa itti yaadee kan dhalaa tana boonu dhiira. هاي اتيادي فودو دافقوي قلت جبيسو جاما يوم يا قلت جبيسو جامي اكم جيتو قلت جبيسو جام جالتي فودني جالتي فورير جالتي بلتي جام اما جرنا خني غا بكانت تلال تكفى اتيادي فودا لم يوم من قباتن من جاري يوم قباتن من جارو سني ياده انيو قنافي انيو تو اساوجين مالك اني في دخان اكن جلاوني قطمي ايكونومي انيو تو ايكونومي برسيساني رغدا سو يسين فودين جاري اني بردلك رغدا سو يسين فودين جالتي خرا له هو خري متو سو يسين سمبر غزي اسين كيسن جرتو وان بولتي غزي ايغا ولي دفان بودا جنيبا ايغا يسالما ولي دفان بودا وان امامي تكجابينيا بولتي ساني خسا جني مالك يسان بودا amman kanatti dhaluma caalatti digilta Dhalumaatu mee waan dhiirti caaltuun takkan siif dadhabadhu haa Ashi waan ni amansiisu deemee lafee hojjetee akkuma bultummaan isaatuun jabaattu akkuma gartee haati manaa isaatuun basha akka haati manaa isaatuun gammaddu dalagee dalagaadha waan isiin barbaaddu isii dhaabitee ilmaan isoo qabaatan ilmaan isaa kana waan isaan barbaadan bakka isaan barbaadan dhaqanii akka bashannanan godhuudhaaf halaffee horkee itti du'ee bitu dhiira. مي وانت كسيمو بولتين جابين وانت كسيمو إيش وانت كسيمة هاي بولتي جابين جنة جراية سنيلة وانت كسيمة هاي دلان يو أكس جنة قدر دلا خنا على لو كل ما نو قدر يساني لما ديري لقى فدو ديري قدني يسايو على دلقي لفي دو تاتي دلان قدني يسيمو ilmaan isii kanani jiraami takkafanii dhalti guddistee waameq waan mana keessa wanni jiru kana shaffattee kunis waameq kanan dubbanne irraan dubbanne kana kophaa isii dhalte baatii sagalan saniisaa inni isii wajjin hin jiru hanga isiin baatii sagal gara qabatu innis baatii sagal dalagu jira dalagaan bari bar qooda isaanii lamaanii bar kun amma isiin hin dalaydu inni dalagaami isiin garuu waan mana keessa hunda ni dandeessi kana miti amma buta kharaasu jira maali beeta bultii waan jabeessite akka gizee bakka amma bultii bara waan ni qofa miti jireenya malka hundum bala maal jiraachuu qofa miti jechuudha jiraachuu qofa miti sun ta'ini bultii jaaranii jijjiiramuuf bakka maallaqa argachuu qofa miti bultiin kaawwanni jaanii waa meeqa jira bultii kana keessa wallalanii naam jiraame wal danda'u wallabuu walitti aaruu walitti dhufachuu yaa waa meeqatu jira waan akkana kana hunda garuu kan danda'u akka dhiiratee ni beektaa maree gizee wallolan haaraarsu dafee bara kun waan bara addunyaa irra beekameera dhalaa haaraarsu dhiira badii siidhaa fudhatee haaraarsu haballeessitu isiidha haaraarsu isii inni beekta aarsullee gartee waan irratti aarse qaba badii irratti isii aarse badii isiitiif deebitee aartee kadhiifama gaafatu kun dhiira yeroo hundaa'u jechuun bikka hunda laala bikka hunda goda feeta yoo seentan dhalaan ni balleessitii deeftee dhiifaman gaafatu ka gaafatu dhiira maaliif qaanyiitti fakkaata qaanyii nu fakkaate sun ta'ini maal isin fakkaata dhiifama badii isin daftanii fudhattan hin fudhattan badii ta'an badii teenye dafnee fudhatu dhaboo san ta'ini haquma irratti akkas taasisu lisi wanni dhalaan bakka qoodni dhalaanidha qooda guddaadha mana keessattis qoodni isin fudhattu waan hedduu takka jira wanni isin fudhattu sabri beetee qooda raasootti hin jirru bakka kanatti maal raasoo jiranii beektaa dhiira moo dhalaa bultii jabeessaadha ati gaggamni jettee isiin gaggamni bakka diddee dhalaa jabeessaa bultii tanarratti mee irraan isinii deebi warri dhaggeeffachaa warri bultii beekus warri bultiin beeynes gizee halaala laaltan gizee akkana laaltan dhiira moo dhalaa jabeessa kuni gartee waan dhalaa jibbeensaaf yookaan immoo dhalaan hin dandeessu miti an dhiiraa jabeessatti hin beeku waan dhalaan dandeessu kalmaa mana keessa dhalaa danda'a ilmaan guddisuu dhalaa guddisa ilmaan jabeessuu waa barsiisuu dhalaadha
Garuu bultii jabeessuu irratti. Bultii qoyisee ilmaan guddisuun bultii jabeessuu. Sila akka dhalaatiin addunyaan tun qaada kalama dadaati. Akkam jechuudha. Takka bishaan taatee takka ibti taatee jirti. Tagara dhalaalaa ibti taatee jirti. Eenyu bishaan taatee. Akkam jechuudha. Akka jechuudha. Sila akka dhalaatiin gartee dhiiraa fi dubartii waliin taa'uun ni jabaata. Warri dhalaa dhaggeeffadha. Waliin taa'uun ni jabaata. Dhalaan daftanii aartan dhiifama namaan gootan. Dhaggeeffadhu amma sitti bikka kanatti waan ta'e jiru. Dhiifama gootan. Dhalaan irraa guddaan takkanii aartii waan jaamuuf jecha dhalaan daftee aartii jechuudha. Amma barsiisaa dhibba keessaa barsiisaa 60 aartii barsiisaa 40 tasabii qabdu. Anamma dafinaaf. Ani mana dhiisi haasan ana miti barfaraasa jechuudha. Naa barsiisaa 40 takka garuu obsituu tamana keessas abbaa manaa isii duubaa jabeessituu tabaqa waan hundarratti jajjabeessituu ta ilmaan isii barsiistuu qawaamee kana jiraan. Sanin kan ne barsiisni sanin din. Amma bikka kana maal jijjiiranii beektaa ati dhalaan ni aartii dhalaadhaa tamaarree taatu garuu dhalaan cinaan takka daftee ni onni jettiin mufattii minaaman. Dafteetis namaan araarama. Dhiirtiinis isin keessa jechuudha. Isin keessas wanni akkana akka jirtu ni beektaa? Isin keessa wanni akkana jirtu. Wanni akkana. Dafanii aarullee yoo ta'u baatee. Ilmi namaa lama dhiira daftee aartuu jira daftee naarra jira. Taheetillee garuu harki guddaan daftee uuma xiqqootti aartu tahinaaftu dhalaa dubartiidha. Tahinaaftu dhalaa. Isin kaa'utan. Hayi naaftuu haa isin bari ala ooltanii. Isin kaastee amma dhiirtii ala ooltanii fi nuti mana ollaadhaa dubbiin. Isin tokkichi. Dubbii dhalaan gisee hedduu haastu jechuudha. Ala waan oolaniif dhaluma laalaa waan ala ooluuf waan hojiidhaaf ala ooluuf waan dirqama nu kennamee ala ooluuf uma dhalaa laalaa oolutti fakkaata. Akkasuma sun ta'e. Allah maraan gara bisinii aadaa. Wanni dhalaa asuuf maal beektaa dhalaan manaa gadi hin baatu qotni isiitis manuma keessa waan ta'eef jecha. Mana gabbaatti maal godhuu feetan qo'ee alaa maal godhuu feetan. Isin bar dhalaa warri dhiiraa jechuun ala ooltanii ala bakka waan jiruun taate kana hundanii beektanii bakka dhiiraa waan jiruun taate gizeettu naan galle. Bakka ni gartan xiqqaa fi guddaa ni gartanii diimaa fi gabaabaa ni gartan dheeraa fi gabaabaa ni gartan diimaa fi gurraacha ni agartanii. Isin sababa sen akkasiisan ni jiraami. Sabni ni qabdan. Bakka dhiiraa kana bu'uu ni feetanii dhiitti mana ta'isee dhalaan. Wii anfaan keessattu anne bu'uu baadhee. Ijoolleen shamarranii. Akka dhiira daranii tokko. Dhiira ta'uu ni feetanii bakka dhiiraa buutanii dhiirti akka mana taa'u ni feetanii. Jedharra barreessa jechuun dhiirti mana keessa isin hojjettee isin ala hojjechuu fa'a. Ana akkasuma godhu ta'u garuu isa mana hin kaa'u garuu. Ati akkasuma godhu ta'edha. Akkasuma godhu ta'a garuu gaa inni isaa dalagu. Mali Wanti hin qallabu garuu inni isaa dalagu. Naa gaa'is jechuudha. Ammaan tana gizee asii wal karakalu. Bultii lamaan bultii wal mormu bultii agarree osoo hin ta'in warri bultii argita warri bultii keessa jirtanii keessa seentanii keessa baatanii. Seentanii keessa baatanii. Seentanii keessa baatanii ni beekanii waan akkana kana. Yaada keessan. Yaadni keessan tu keenya irra jira. Yaada keessan nu hanna komantii jalatti biyya amma hanguma beenu takka irraa irra wal karakaru jira. Anis gaagama takkam garuu waan akkanatti fakkaatutti dubartiin fakkaata. Dubartii waa meeqa dandeessi akka keessanitti isin dubartii jechuun barii. Ati bar nama duuginni naannoo Oromoo sirriitti nama bar heerumee beekta akka heerumee harkina bar. Bakka dubartii dhagaannaa dhagahama wanni dubartii hin dandeessisu. Akka warri dubartii gaa'isanitti dhagahama. Dubartiin mana isii yaaddi bar waa meeqa yaaddi bar. Maashaallah. Maashaallah. Akkasii gaa hordoftoonni keenya yaada keessan bifa komantiitiin kennachuun dagattinaan isin jaal jajjabeessaa waan adda addaa qabannee isiniif dhiyaannaa sabrii hokkofaltoo wajjin jirra. Mudannoo yoo qabaattan mudannoo teessan bifa lakkoofsa bilbilaa keenya as jala jiruun nu qunnamuu dandeessan isiniin jaa. Innaa akkasii gaa'is butiilee narraan tana waan irraa beenu waan hin jirreef jecha giraan waggaabbeetuma qofalu jirra. Giraan waggaabbaane. Akka isaa kana useetuma faxxaratee as jira. Ani waan hin beeku waan dhalaan dandeessi jee yaadu takka irraa naasee. Aanillee duba sanii firee maaltu giraan waggaabbaane. Ati warri dirra. Waanuma gartee jirurraa naasee dhiiraa caalaa. Ati bultii keessa. Bultii jabeessuu irratti dhiiraa caalaan jee bakka. Dhiiraa caala. Bultii jabeessuu keessa dhiiraa caala. Dhiiraa caala. Naam dhiiraa caala. Anas warratti hin gabaabsar. Dhiirri caalu dhalaa caala. Dhiiraa caala. Dubara caala. Dhalaa dhiiraa caala. Dubara caala. Dhiiraa caala. Antu simbol dalkorkum. Ahuna amma agartee horkum afaan nama malsuu hin danda'u horkum midhaan caala. Dhiiraa caala. Dubara caala. Dhiiraa caala. Sababni isaa malee sababni isaa moo
ala bee aduu keessa rooba keessa qabbana Ana keessa. be aduu keessa haati dhaltee ilmoo kana guddistee fincaanii fi maal irraa dhiittee mana keessatti teessee nyaata gootee nyaata isa garaa taasisan hin beektan jedha. Manuma teesseetii garuu. Mana teesseetii illee taatu wanni mana keessaa sana osoo isiniif torbaan takka osoo hin ta'in guyyaa lamaaf isin hanname. Awwa namni dhiiraa tokko naa idaama waa dandeessanii bakka waan isin qallaan isiniif fakkaata amma dhalaa namni fakkeenya dhalarraa fudhachuu hin dandeessanii dhalaa agartanii jirtan dhalaa akka dhiiratti ala baatee daleetu ni daleeti bakka dandeessee dhalaa jirtu ni daleeti isin garuu warri dhiiraa ka ilmoo irraa akkas dhiqee akka dhala bakka namni ta'u. Ini negara video coverati negara kamera cahayati jalan. Oke, ini jira ala kulali ini jira. Kanafu arah video sini tendere sunas maten sendiri babsina. Untuk saya sendiri ada kesan aku meredi bini sini jadi dulu. Aksi saja lah kutu. Saya kutu jadi dulu guys. Bifa komentin barreessuun dagatinan sininja like share subscribe gochuun dagatinan. Hai guys, yoo yaada qabaattan illee yaada keessan komentii jalatti nuuf kaa'aa. Keessattuu warri bultii jaartanii beektanii isintu nurra beekaa waan akkana akkuma reefu jeessanitti yaada keessan komentii jalan waan biraatis akka mudannoo warri qabdan mudannoo teessan nuuf lakkoofsa bilbilaa wanni jala isin keenya achirratti. Asuma viidiyoo kana jala. WhatsApp irratti jechuun nuuf erguu ni dandeessanii dabaltanii ittiin ni dandeessanii. Ni jira wanni keessanii wanti godhu. Ni jira warri nu ergitanis jettanii ni dubbistaa torbaan dhufurraa eegalee jummaa itti aanu sagantaa san qabannee isiniif dhiyaanna hanga suttuu nagayaan nuti.